wanni soomana balleessu waa sagal janiin qacelloon lakkaawis qabadhus du tokkoffaa fi lammaffaan nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekanii tanaa jabeessitu nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekaadhaa jechuudha. Sadaffaan haqqisuu yoo uf qoqifachiisuu beekaadhaan beekan uf haqqisiisuu akkanumaa looga kana numa jiraami haqqisiisuu irra jechuun irra deddeebi'uutti hin bareedu hiikan saayii fumaami nama hunda biratti beekan uf haqqisiisuu jechuudha. Tattaaffii godhee abbaan uf haqqisiisuu yoommoo haqqisaan isa injifate sababaa dhukkubaatiif sababaa waan adda addaatiif isa injifatee haqqisuun sun keeysan jiru san soomanni isaan tuqamutu ha beekan ufii uf haqqisiise meeqa sadii afraffaan al-istimnaa'u xiqqooni ulfaatallee ammoo inna Allah laa yastaahii min al-haqqi jedhan hayni sodalleen qabu bishaan dhalcha dhiiraa yoo ha dubartii tattaaffii ufiitiin abbaan bishaan ufirraa baasuu jechuudha. Bishaan beekaadhaan bishaan dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee bishaan dhalchaa ha rabbiin nama keessatti uume san ha silaa jaarsaa yaartiin hoggaa waliin dhufan haajaa bayan san ati immoo harka keetiin fi waan adda addaatiin tattaaffii gootee bishaan san firraa baasuu jechuudha. Soomana balleessa. Gaarii dhalaal namni amma gariin soomanuma kana keessa rabbi namatti hin fedhinii hindabamu beek hindabamu gulufaan fardaa gola golaa baya beeka godha jechuudhaami wallaalan. Afraffaan al-istimnaa'u janiin tawaa hundarra ajaa'ibaa immoo tanamnilleen ittiin dammayne. Shanaffaan al-azmu ala al-fitri nin fura jettee jala sararuudha. Nin fura soomana jettee ufitti himnaan soomanni kute. Tun immoo dubbii miliqaati dhugumatti waan ulfaattulleedha namnillee waa kanallee murtii akkanarrallee waan ga'u soomana kana nin fura jettee murannaan niyyaa diide jechuudha. Kanuma kalaami niyyaa duraan nin soomana jennee niyyenne isaan nin furaa muratte deebitee niyyaan sun diigamte soomanni kuteya. Iddoo ulfaattu dhokattulleedha. Jahaffaan aljimaa'u camdan beekaadhaan warra fitti idaamuudha. Guyyaa ramadaanaa adda eeguun gaariidha. Guyyaa ramadaanaa halkaniimi guyyaa ramadaanaa. Torbaffaa fi saddeettaffaan maal lakkaawaa jirra waan soomana cabsu. Torbaffaa fi saddeettaffaan dubartii xaharaa dhabuudha. Sunnaan baatii sun itti dhufuudha. Yoo dawuudha lachuu adda adda lakkaawama. Dubartiin takka deenyaan soomanni cabeetu. Amma zuhuruma asruma kana yoo deessu rabbi nagaan haa hiiku. Cufa nama dawuu deemu rabbi nagaan haa hiiku. Rabbi rakkisintu. Amma zuhurii kana asrii kana gobaanu kana dubartiin takka yoo deessu soomanni si kaarraa amma harkaa qabdu kun kute jechuudha. Adaabri immoo kama guyyaa irraa kana beeku soomanni irraa haasa'u jiru. Guyyaa irraa kana. Meeqa? Torbaffaa fi saddeettaffaadha. Torbaffaan aharaa baatiti dubartiin dhabdu sani baatirraa ka dubartii dhudhufu. Saddeettaffaan dubartiin takka dahuudha. Saylaffaan rabbi namatti hin fedhinii amantii islaamaa keessaa bahuudha. Nam tokko ka'ee amma murtaddii yoo ta'e soomanni isaa cabeedha. Rabbi namatti hin fedhin diinirraa rabbi waan diinirraa nama baasu rabbi namarraa haa qabu.